Hayyee kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Kun sagantaa keenya hirphaa. Hirphaa keessatti egaa dhimmoota gargaarsaa wal qabatan akkasumas immoo hawaasummaaf jireenya lammiilee keenyaa keessatti taateewwan mudatan garaagaraa hayyoota adda addaatii fi namoota hirphaa irratti hojjetan adda addaa waliin turtii taasisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Har'a keessummaa hirphaa keenya har'aatiin nama buleessa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafan deema. Isaanuma waliidhaan wal isin barsiisa jechuudha. Haga xumuraatti akka nu faana taatan isin affeera. Allalis haala muutii ogeessi kaameeraa gama ogummaa teeknikaa dabalatee kan waliin jiru ammoo Firaa'ol Abiraamii nu hordofaan isin hin jedha. Baga nagaan dhuftan obbatan. Shigaa baga nagaan na eegdani. Mee daawwattoota keenya wajjin wal baraa maqaan keessan eenyu muumeen hojii keessanii hoo maali? Maqaan koo Tamasgeen Afataan jedhama. Sadarkaan irra hojjedhu program maanaajeriidha. Egaa hojiin koo gargaarsa yookaan immoo deeggarsa wajjin wal qabatee inni tokko namoota sababii adda addaatiin buqqa'aniif yookaan immoo hongeedhaan miidhamaniif deeggarsa adda addaa walitti qabudha. Inni kan biraan immoo namoota humni isaanii yookaan dandeettiin isaanii xiqqoo gad bu'eef yookaan namoota disadvantage ta'an yookaan immoo namoota vulnerable ta'aniif deeggarsa adda addaa egaa deeggarsa waggaa jennu waan isaan qaban irratti hundoonee isaaniin immoo jiddu galeessa godhannee fedhii isaaniif dandeettii isaanii irratti hundoonee waan isaan guddisuu danda'u waan humna tooruu danda'u waan isaan ceesisuu danda'u isaanuma wajjin taanee deeggarsa isaan barbaadan gochuudha. Toleme obbo Tamasgeen jalqabuma irraa kaastanii haalli guddina keessanii akkasumas sadarkaa barnoonni keessan digirii jalqabaa maal fakkaataa kan jedhu irraa eegallu eessatti barattan barnoota sadarkaa jalqabaa akkasuma akka yuunivarsiitii? Baay'ee gaariidha. Ani kutaa tokko kan hin baradhe naannoo Qoqoffee kan jedhamudha. Qoqoffee kan jedhamutti hawaasni keenya amma danda'ee kontirbiit godhee inni kaan lafa kennee inni kaan immoo humna isaa baasee daasii wayii tokko erga ijaaree booda faranjoonni waggaa sana naannoo keenya gamanni barumsaa yoo hin turre faranjiin tokko immoo naannoo Kiiramuutii gara Qoqoffee dhufee achitti barsiisaa nuuf qacaree barreeffama adda addaa nuu kennee sana booddee achitti egaa barnoota keenya kutaa tokkoffaa achittan jalqabe jechuudha. Barumsa keessatti barumsa hunda isaayyuu saabjektii hunda isaallee baay'ee nan jaalla. Waliin caalchisu hunduma isaanii irratti illee dandeettiin qaba ture. Egaa mul'anni koo namni hunduu dandeettii qaba. Beesikaalii dandeettii qaba. Dandeettii isaa kan ammoo ceesisuudhaaf deeggarsi tokko waan inni hanqatu tokko jira. Isa kan ammoo hanga tokko amma inni barbaadu sana akka inni barbaadutti kennuu barbaachisaadha kan jedhuuni isichuma hawaasa keessatti hubadhe sana isuman hawaasa keessatti ilaale sana akkaataa immoo barumsa keessatti immoo gaa sooshaal workiin soosiyooloojiin waa'ee tiyoorii hawaasaa dhugaa hawaasaa jireenya hawaasaa hawaasni immoo qaama adda addaa wajjin akka walitti hidhamee jiru uumama wajjin waliisaa dhaaba adda addaa wajjin walitti hidhamee akka jiru barsiisa baay'een isaa. Achi sooshaal workiin immoo akkaataa ittiin iskiliidha inni. Akkaataa itti nama dhuunfaa wajjin hojjetan, akkaataa itti immoo hawaasa wajjin hojjetan, akkaataa itti maatii wajjin, barnoota wajjin, fayyaa wajjin akkaataa itti hojjetan nama barsiisa. Kanaaf egaa isaan amma barnoonni kun lamaanuu wal utubanii gargaarsa keessattis wal utubuu yookaan immoo developmentii keessatti hojjennullee wal qabatanii deemu. Kana dhagaa. Mee haga yoonaatti hojii sooshaal workii kana dhaabbilee hagamii waliin hojjetanii jirtu haalli isin haga yoonaatti itti jirtan maal fakkaata? Dhaabbilee miti mootummaaf mootummaa garaagaraa keessa lookaal UN fi intarnaashinaal UN kan jedhaman keessatti hojjetaa akka isin turtan hin quba qaba. Mee haga yoonaatti dhaabbilee UN ta'an meeqa keessa hojjetaniitu? Akkuma waliigalaatti qaama mootummaa
keessaa dhimma hojjetaaf hawaasummaa keessaa fayyaa keessaa immoo warra qorannoo adda addaa adeemsisu qaama mootummaa ta'anii kana keessa hojjedheeraa. International NGO warra jedhaman immoo lama keessa fayyaa irratti, barnoota irratti, dargaggoo irratti, dubartoota irratti kan xiyyeeffatan keessa hojjedheera. Fayyaa irratti ilaalchisee HIV mirmaraan yookaan immoo sakattamsa HIV yoggaa biyya kana dhufu moodeel voluntary counseling and testing kan jedhamu tokko Zurich hospitaalii keessatti kan hundaa'e tokko itti gaafatamaan ture. Isa taanee care and support yookaan immoo tajaajila namoota HIV qaban kanaa fi gargaarsa adda addaa gochuu irratti karoorfatanii kan hojjetamutu jira. Achi keessattis egaa hawaasa wajjin ta'uudhaan, hiddirii wajjin ta'uudhaan, dargaggoota wajjin ta'uudhaan achi keessattis hojjetaan ture. Kanuma wajjin wal qabatee namoota immoo dargaggoo HIVdhaan maatiin isaanii irraa miidhamee maatii yookaan immoo obbolaan guddisanillee isaaniif leenjii adda addaa kennuudhaan akka isaan hojiitti bobba'anii obbolaan isaaniis guddisanii namoota immoo HIVtiin qabaman fira isaaniillee akka deeggaran gochaa koordineet gochaan ture. Egaa kana wajjin wal qabatee hojiin kun kan raawwataa turre naannoo Finfinnee, Bahar Daarii fi Dabra Taaboor keessatti. Inni kan biraani hojiin miti mootummaa keessaa waajjira warra lookaal NGO warra jedhaman kana bal'inaan isaan keessan ture. Warri miti mootummaan kun egaa warri lookaal jedhaman kun hundaa'uu isaanii irraa jalqabee hundeessuu isaanii irraa jalqabee akka isaan qabeenya adda addaa qabeenya biyya keessaa qabeenya biyya alaatii waan ittiin sagantaa isaanii raawwatan waan immoo ittiin immoo sagantaa isaanii geggeessan gargaarsa adda addaa gara naannoo miliyoonii 35 kan ta'u walumaa galatti jechuudha kanallee walitti qabee kanaan egaa hojii gargaarsa kana hojjetaa turreerra. Hojii gargaarsa kana keessatti anis kan inni irra ture egaa poozishiniin koo program coordinatorii, project officerii, fandii rees gochuu, hawaasaa fi qaama mootummaa sektoroota adda addaa walitti fidanii isaan kana wajjin hojjechuudha. Gargaarsa keessatti social mobilization kan jedhamu kan hawaasa sadarkaa hawaasaa hawaasni gargaarsa keessatti akka hirmaatu kan taasisu piroojeektii keessatti akka hirmaatu kan taasisu inni kan biraan immoo piroojeektii saayikil kan jedhamutu jira. Piroojeektii saayikiliin kun egaa piroojeektii jalqabarraa jalqabee amma dhumaatti dhaqee hawaasni piroojeektii kana fudhatee abbummaadhaan abbaatti ta'ee sagantaa hojiisaa, sagantaa karoorasaa, sagantaa caasaasaa amma godhamtutti kan deemudha. Kana keessatti egaa hawaasni durumaan dursee yoo keessatti hirmaate namoonni immoo gargaaramuu qaban kun keessatti yoo hirmaatan, keessatti yoo dubbatan, keessatti yoo karoora keessa yoo galan bu'a qabeessa ta'a. Kanaafi inni duraa egaa isaaniin hirmaachisuudha. Warra immoo hawaasa keessaa akka iddirii, akka bulchaa, akka immoo qaama adda addaa hirmaachisuudhaan mee rakkoon furamuu qabu kun maa inni isaanti rakkoo sana adda baasuu qaba. Isaa wajjin taaneeti adda baasuu qabna. Yoo bu'a qabeessa ta'uu barbaanne walamantummaa irraa jalqabuu qaba. Isaan dhaggeeffachuu irraa jalqabuu qaba. Qabeenya isaan qaban irraa jalqabuu qaba. Qabeenya maatii isaanii qaban, dandeettii isaan qaban irraa jalqabuu qaba. Egaa akkasitti duraan dursinee hin hirmaachifnaa karoora keessachuudha. Amma sana booddee hojiitti galuu hojii kana immoo akkamitti deemaa jira kan jedhullee hin to'atu. Achi immoo barnoota maalti immoo irraa argame
kan jedhullee barnoota maalti irraa argame yookaan immoo bu'aa maalti bu'ee kan jedhu kanallee hunda isaayyuu keessa galanii to'ataa deemu jechuudha amma gargaarsa. Mee walii galaan dhaabbilee meeqa keessa hojjettaniitu akka yoona walii galaan lakkoofsaan? Egaa qaama kan mootummaa gara naannoo arfan tokko ta'u naannoo arfan tokko ta'u kan miti mootummaa kan addunyaa waajjira lama lookaaniin immoo gara waajjira shaniiti egaa naannoo waajjira 10 ta'u waan inni keessa hojjedhe yeroo ammaa. Tole baay'een keessa hojjettan kun dhimmuma gargaarsaa tajaajila sooshaal warkii wal qabatu. Mee adeemsa namni nama gargaaru adeemsi saayinsiidhaan isin itti barattanii hojiitti hiiktan kun rakkoowwan garaagaraatu jira buqqaatiiwwan garaagaraatu jira. Adeemsa muuxannoo hojii kana keessa waggoottan waaqa waajjiraalee agasii dabarsan kana keessatti muuxannoo isin namummaarraa yookaan immoo hawaasarraa akkasuma gama saayinsiitiin barnoota argattanii walitti madaksitanii chaalenjii isin dabarsitan mee maal fakkaata haalli namni itti wal gargaaru hariiroon ilma namaa walii isaatiin qabuu fi gama deeggarsa kanaatiin jiru mee? Okay. Amma gargaarsi hawaasa hundaa keessa jira. Hawaasa hundaa keessa jira biyyi guddates biyyi immoo guddataa jirus magaallis baadiyyaanis hawaasni hunduu keessa isaa hojiin gargaarsaa raawwiin gargaarsaa jira. Gargaarsi kun egaa karaa tokko immoo aadaa keessa jira. Aadaa hawaasaa keessa jira. Gargaarsi gosa adda addaati. Qabeenyaan, yaadaan, gorsaan, kallattii agarsiisuudhaan, ragaa kennuudhaan. Kanaaf amma namni waan dadhabeef kan jedhamu sana miti. Gargaarsa keessatti kan hubatamuu qabu. Namni hunduu hin gargaaramaa. Gargaarsi kallattii adda addaatiin gargaarsa hin barbaada jedhamee hubatamuu qaba. Inni kan biraan immoo gargaarsa argachuun illee mirgadha. Namni gargaaramuu qaba. Namni rakkate, namni buqqa'ee, namni immoo sababii adda addaatiin rakkoo tokko keessa gale gargaaramuu qaba. Gargaarsi akka mirgaati, akka dadhabbiitti ilaalamuu hin qabu. Inni kan biraan immoo warrumti gargaarsa kennan kun illee namni tokko waan laafaa ta'eef, waan kufaa ta'eef gargaarsi isaa kenname jedhee gararrummaa isaa agarsiisuu hin qabu. Gararrummaa isaa agarsiisuu hin qabu. Rispoonsibilii isaati gargaaruun rispoonsibiliidha. Inni gargaaramus immoo mirga isaati. Akkasitti hubatamuu qaba. Inni kan biraan immoo nama kana waggaa gargaaramuu wayii qaba. Kaayyoo qaba gargaarsi. Nama tokko of dandeessisuudhaaf gara fayya buleessa jireenya gaariitti ceesisuudhaaf hanqina isaa sana utubanii jireenya isaa fooyyessuudhaaf akkasittidha kana hubatamuu qabu. Gargaarsa wajjin wal qabsiisanii faayidaa ofii, faayidaa dhuunfaa argachuudhaaf xiyyeeffachuun barbaachisu. Namicha sana jiddu galeessa godhatanii nama gargaaramu kana jiddu galeessa hoggaa jennu dandeettii qaba, mirga qaba, dhugaa qaba akkasittidha kan ilaalamuu qabu. Egaa ogummaan immoo amma ogummaan sooshaal workii namoota helper jedhama. Inni amma helper profession yookaan immoo hojii gargaaruu yookaan immoo ogummaa gargaaruuti sooshaal workii jechuun. Yoggaa gargaaruugaa empower gochuudha. Empowerment kan jedhamutu jira. Enabling empowerment kan jedhamutu jira. Empowermentiin namicha sana nama hanqina adda addaa qabu kana humnatti godhanii waan inni hanqatu fakkeenyaaf amma hojii tokko hojjechuudhaaf yookaan iskiilii dhabuu danda'a yookaan immoo maallaqa dhabuu danda'a yookaan immoo yaada tokko dhabuu danda'a. Waanuma inni barbaadu kana waan inni nan barbaadu jedhu kana isa akka inni argatu carraa uumuu access gochuudha. Kana kanarraa ka'ee akkasittidha kan hubatamuu qabu. Inni kan biraan gargaarsi kun amma yoggaadhuma qindaa'uu nama gargaaramu sana jiddu galeessa haa godhatu malee seera irratti hundaa'uu qaba. Seerri akkaataa ittiin gargaarsi kun kennamuu qabu, gargaarsi itti deemuu qabu irratti seeronni jiran kun sirriitti ilaalamanii isarratti hundaa'uun barbaachisaadha. Qaamni Tole yeroo garaagaraatti immoo isin barumsaan waa'ee sooshaal workii barumsaa antiroopooloojii dhimmoota garaagaraa qorannoo hawaasaa keessa gadi buutanii barumsa keessaniif hojii gargaarsaa kana walitti hiitanii dhaabbilee gargaarsaa waliin hojjettu.
yeroo tokko tokkotti immoo namoonni sababa beekamtii qabanii sooshaal miidiyaa irratti namoonni beekamaniif imaanaa namarraa fudhanii namoota gargaaruu kun ni mul'ata. Gargaarsi kun roga beekumsaatiin wal qabatee yeroo deemu bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Gama warra paabliik fiigarii ta'aniinis hoggaa namni gargaaramu tarii namoota gargaaraman fayyaduu danda'a. Gargaarsi garuu haala kamiin gaggeeffamuu qaba jettanii akka ogeessa tokkotti yaaddu? Haalli itti gargaarsi raawwatamuu qabu, ulaagaan inni keessa darbuu qabu maal jettanii yaaddu? Baay'ee gaarii dhagaa. Duraan dursee gargaarsi ka'umsi isaa siluma hubannoon isaa impaawurmentiif akka ta'e namni gargaarsa kennu kun nama tokko waan hin dadhabaa ta'eef akka hin taane hubachuun murteessaadha. Mirga isaa akka ta'e hubachuun murteessaadha. Taanee rakkoon namni gargaaramuu qabu kun qabu maalinni haala dhugaan haala safaramaatiin rakkoo sana safaruun murteessaadha. Rakkoon sun maayin jedhamee rakkoo nyaataa moo fayyaa moo barnoota moo kan jedhu kana sirriitti ilaaluun murteessaadha. Kanas immoo qaamni ogummaan adda addaa ogummaan dhimmi ilaalu qindaa'ee yoo waliin hojjete gaarii ta'a. Bu'a qabeessa ta'a. Inni kan biraan qaamni adda addaa sektoroonni waliin qindaa'anii bakka rakkoo sana yoo hubatan kallattii namni gargaarsa barbaadu kun rakkoonni irra jiru kana hubachuun danda'ama. Tokko ogummaa adda addaatiin yoo deemame. Lammata immoo qaamni adda addaa waliin yoo deeme baay'ee gaarii ta'a. Inni kan biraan gargaarsi kun yoggaa sassaabamuu jalqabee haala tiraanspaarenti ta'een sassaabamuu qaba. Yoggaadhuma sassaabamuu qaamni kennu kun itti amanuu qaba. Waan inni kennu kun eenyutu sassaabaa? Qaamni sassaabu kun qaama seeraatii. Erga sassaabee immoo akkamitti geessaa? Geessee immoo namicha rakkate sana bira yookaan immoo namicha barbaadu sana bira akkamitti geessaa kan jedhu kunillee ifaan taa'uu qaba. Karoorfamuu qaba. Erga immoo kun sirriitti taa'ee qaama gargaarsa kennu kana sirriitti itti himuun gaariidha. Hubachiisuun gaariidha. Gargaarsi keessan akkasitti namoota rakkoo akkasii qabaniif sassaabamaa. Erga sassaabame immoo haala kanaatiin deemee namoota gargaaraman kana bira ga'a kan jedhu sunillee sirriitti ifa ta'uu qaba jechuudha. Tole. Yeroo ammaa kana dhaabbata kam keessatti hojii gargaarsummaa yookaan ogummaa keessan kana qoodaa jirtu? Maalirra jirtu yeroo ammaa kana hojii idileetiin? Egaa nuti amma ani waajjira Akmoon Initiative for Development kan jedhu waajjira miti mootummaa keessan jira. Kanaan dura namoota naannoo Horroo Guduruu fi Baha Wallaggaa sababii adda addaatiin buqqa'anii fi qabeenya uffata nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa biyyuma keessaa fi biyya alaatti sanga tokko walitti qabnee kallattiin geessinee qaama mootummaa dhimmi ilaalu mariisifnee isaa wajjin immoo walii gallee deemsifnee erga achi deemsifnee booda achitti egaa kennuu irratti qaamni adda addaa qaamni hawaasaa warra hawaasa hoogganan warra sektoroota adda addaa hoogganan hirmaataniiruun wajjin gargaarsa kana keessatti yoggaa achi ga'uu namoonni tokko tokko akka fakkeenyaaf akka qaama miidhamaa akka dubartoota ulfaa akka maanguddoo xiyyeeffannoo addaa kennuun barbaachisaadha. Hunduu akka argatu. Isaan kana bira ga'u immoo mirkaneeffachuun murteessaadha. Isaan warra akkasii kana protect gochuun murteessaadha. Takka takka dubbachuu hin danda'anii takka takka dhukkuba adda addaa qabu takka takka immoo sababa adda adda baanu fuula duratti dhufuudhaaf yoggaa isaan hin dandeenye akka isaan fuula dura dhufanii gargaarsa argatan kan irratti hojjechuun gaariidha. Kana kanallee nuti sirriitti xiyyeeffannee gargaarsa kana immoo warra gargaaramuu qaban bira erga geessinee booda ragaa bira geessisu keenyallee qabannee finnee immoo namoota gargaarsa kana nuu kennan
bira ragaa kana gargaarsa kana kennuu keenya immoo ragaa isaa finnee isaanitti illee haala viidiyoon haala suuraan haala takastiidhaan illee isaan bira geessifna jechuudha. Haala kanaatiin egaa kan nuti kennamu. Tolemee yeroo gargaarsa kana geessitan rakkoowwan garaagaraa uumamiinsi jiru qaala'insi kiraayisisii namummaa jijjiirumee maal fakkaata namoonni hagam miidhamanii turanii rakkoo qaqqabdan kana keessatti haalli ulfaataan naannoo isinitti gargaarsa geessitanii mee akkamitti miireeffattu akkamitti yaadattu taatee yeroo san argaa turtan? Egaa amma rakkoon kun rakkoo adda addaati. Egaa maaliin darga buqqee namni qeessaarraa buqqaa, hojii isaarraa buqqaa, mana isaarraa buqqaa, buqqee immoo harka namaatti gala. Waan harka isaatiin qabate hin qabu, maatii isaa wajjin buqqaa. Kanaaf egaa karaa tokko waan nyaatu, waan keessa bulu, waan uffatu kana waan hin qabneef harka namaa eegaa jechuudha. Harka namaa eegaa namni immoo kana guutummaan guutuutti kana kennuu danda'a. Qabeenyi walitti qabame namni fedhii qaba kennuudhaaf. Kutannoo illee qaban gargaaralleeti garuu kana hundaaf akka barbaadamutti akka inni ofii isaa silaa of tajaajilutti kennuun baay'ee rakkisaadha. Tokko kanadha. Bakki bultii uffanni nyaanni baay'ee rakkisaa ture. Inni kan biraan immoo namni hojjechuu qaba. Guyyaa guyyaatti waan hojjetu tokko hojjechuu qaba. Amma hojjechuu hin danda'u. Bakka hojjetullee qabaachuu hin danda'u. Kun amma mataan isaa aayidilii ta'eeti kan jiru. Kun egaa karaa tokko galii amma barbaadu argachuu hin danda'u. Waan hojjetaa hin jirreef jechuudha. Inni kan biraan immoo saayikooloojikaalii hin jeeqama namni kun qabeenya yeroo dheeraa godhate kana jireenya hawaasummaa manni inni keessa jiraataa ture, ollaan inni keessa jiraataa ture, iddiriin inni keessa jiraataa ture kun isaaf hiika guddaa qaba jireenyadha. Mana barumsaa hin deemaa daa'ima isaan geessaa, mana kiimii hin deemaa daa'ima isaan akkamsiisaa, maatii isaan akkamsiisaa. Amma egaa waan hedduu kana waan jireenya hawaasummaa, jireenya ikoonoomii, jireenya wajjin wal qabate kana isa dhaba. Dhugaa dhabu immoo keessi isaa baay'ee jeeqama. Baay'ee jeeqama, abdii kutaa, inaaraa kana kanatu jira. Kanaaf egaa rakkoon inni tokko isa kana ture. Ijoolleen mana barumsaa deemullee rakkatti deemuu hin dandeessu. Dubartiin ulfaa namni atattamaa yoo dhukkubsate illee akka barbaadetti mana kiimii dhaqee tajaajilamuun hin rakkata. Kana kanatti mul'ata ture. Egaa akkuma walii galaatti egaa qabeenya skersitiin jira. Wanti hawaasni immoo kennuudhaaf abdii qaba. Deeggarsi illee karaa tokko tokko amma danda'etti namni numa deeggara. Garuu fedhii jiru kana guutuudhaaf baay'ee hanqinati ture. Hanqinati ture. Tattaaffii egaa qaamni adda addaa qaamni miti mootummaan hawaasni warri addunyaa kun namni tattaaffiidhuma godha garuu guutummaan guutuutti rakkoo sanaa hiikuun baay'ee rakkoodha. Kanaatti mul'ata ture. Amma gamaa inni caalaatti itti deemuun barbaachisaadha. Tokko qabeenya jiru, qabeenya opportunitii, qabeenya walitti sassaabamuu danda'u kana biyya keessaas biyya alaatiis walitti sassaabuun barbaachisaadha. Inni kaan immoo gargaarsuma kana sassaabuuf illee ragaa quubsaa ta'ee, ragaa qulqulluu ta'ee, ragaa rakkoo isaa lafa jiru kana agarsiisu, ragaa safaramuu danda'u sana sirriitti qabanii, sirriitti barreessanii, sirriitti kanatti lafa jiraa rakkoon kana fakkaataati birmadhaa jechuudhaaf ragaa wal murteessaadha. Inni kan biraan qaamni adda addaa fedhii qabaa, sektoroonni adda addaa fedhii qabu. Garuu walitti dhufanii akkaataa rakkoo kana itti kan irratti capacity buildingiin leenjiin amma akkuma jenne kana ragaa qabuun barbaachisaadha. Namoonni immoo sababii adda addaatiin udduubatti of qaban namoonni miidhaman nama akka maanguddoo akka qaama miidhamaa kun immoo akkaataa isaanitti immoo gargaarsa kana walqixxee argatan irratti illee leenjiin barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo naannoodhuma keenya qabeenya maalti jira? Qabeenya maalti jira? Amma bakkatti xaafiin oomishamu, bakkatti boqqolloon oomishamu, bakkatti immoo hawaasni hanga tokko gargaaruu danda'u kana keessaa guutummaan guutuutti naannoo sana akkaataatti qabeenyi sassaabamuu danda'u. Isarratti xiyyeeffatanii irratti hojjechuudhaaf dandeettii warra gargaaranii kana cimsuun murteessaadha. Leenjii kennuu, walitti qindeessuu kana kanarratti amma dakaatti. Egaa kuni
kutannoo sin barbaada of kennuullee barbaada akka of kennuullee barbaada. Tole galatooma mee dhuunfaa keessaniin hojii yeroo muuxannoowwan amma kanaa keessatti waan kuustan waan dhalootatti darbu jettanii barreeffamaanis keessaan maal qabdu waan akka yaadannootti walitti qabattan yoo jiraate maaltu jira waan kuufattan waan dhalootatti himuu barbaaddan gama kitaabaan ta'u gama maaliin ta'u qorannoowwan geggeessitan bu'aa bahii jiru jireenya darbe waan qindeessitan waan lafaa qabdan qabdu. Gaarii dhagaa amma adumsumti jireenya keenya barumsaa jalqabee amma yoonaatti tiraanzishinii keessa. Tiraanzishinii jechuun yoggaa nuti barumsa jalqabu barumsa naannoo keenya hin jiru. Ergasii immoo inni ijoon kunillee akka ammaa babal'ataa miti. Dhukkubni HIV kun dur hin jiru amma jira amma jechuun egaa yoggaa jalqabnu sana. Kanaaf amma kanarratti egaa wanta keessa dabarse kana hundasaa dookumentii godheera. Maaliif dhalootatti dabarsuu qabna tajaajila duwwaa miti tajaajila kennillee tajaajila reekerdi gochuu qabna bu'aa isaas chaalenjii isaas hundasaa iyyuu galmeessinee dabarsuu qabna kan jedhuuni dookumentii adda addaa qaamoleen keessa hojjedhe kana hunda isaanii irratti dookumentii qaba qopheesseera. Fakkeenyaaf warra ijoo ta'an tuquudhaa fi inni tokko yeroo darbee naannoo lixa Wallaggaa fi baha Wallaggaa irratti namni baay'een yeroo buqqa'e tokko haana sagalirraa namoonni yoggaa buqqa'an sana achi deemee gara ji'a 3 tureen ture. Achi keessatti egaa hawaasni akkamitti hirmaatee qaamni adda addaa akkamitti waliin hojjetaa namni akkamitti buqqa'ee hawaasni immoo qabeenya isaa akkamitti mobilaayiz gochaa ture kan jedhu kana dookumentii gara guddaa tokko qopheesseen ture. Dookumentiin kun egaa tokko hojiidhuma emerjensii hojjechuudhaaf qajeelfama ta'uu danda'a. Leenjii tokko baasuudhaaf illee yookaan immoo leenjii tokko kennuudhaaf illee muuxannoodhuma kanarratti hundaa'anii hanqinni jira jabinni jira kan dookumentii ta'e jechuudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan leenjii kennuun hin danda'ama. Qaama adda addaa ogummaa adda addaa walitti fiduun hin danda'ama. Kanaaf amma dookumentiin kun dookumentarii ta'uu danda'a. Kanaaf inni kun akkaataa itti hawaasa bira gahuu danda'u. Akkaataa itti immoo rakkoo buqqa'umsi kunillee irratti akkamitti namni qophaa'uu danda'a. Gootu buqqa'umsi immoo hin ga'iin maal hojjechuu danda'a kan jedhullee dookumentiin kun of keessatti waan qabuuf inni kunillee hawaasa bira ga'ee bu'aa guddaa qaba. Inni kan biraan the life in aid kan jedhu tokko gargaarsa gaafuma mana barumsaa galee jalqabee amma har'aatti kan jiru tokko the life in aid kan jedhu tokko dookumentii tokko qopheessee inni kun immoo gargaarsi akkamitti sassaabamaa akkamitti immoo kennamuu qaba akkamitti seera wajjin wal qabataa akkamitti immoo qaama mootummaa adda addaa wajjin wal qabataa chaalenjii maalii qaba gargaarsi rakkoo maalii qaba konistiriintii maalii qaba kan jedhu diteelii kan qophaa'e dookumentiin tokko jira. Inni kunis immoo caalaatti warra gargaarsa jalqabaniif warra risoorsii mobilaayiz godhaniif warra qaama adda addaa wajjin hojjechuu danda'aniif galtee guddaadha utuu hawaasa bira ga'ee kan jedhu yaadan qaba. Inni kan biraan mirga daa'immanii irratti qorannoo tokko gaggeesseen ture. Oromoon akkamitti daa'ima isaa guddisaa kan jedhu tokko akkatti hawaasni nu guddisaa turedha. Akkamitti guddisamee mirga daa'immanii labsame kana wajjinillee akkamitti wal fakkaata. Eessatti wal fakkaata? Eessatti immoo wal utuba kan jedhullee Oromoon yookaan maatiin abbaa faatirraa du'uu daa'ima akkamitti gargaara akkamitti sa'a kenna akkamitti immoo mana barumsaa galchaa kan jedhu akka mucaasaatti fudhatee yookaan guddifachaan haa ta'u yookaan immoo akka firaatti gargaaree kan jedhu kana riisarchiin tokko jira. Inni kun dookumentarii ta'uu danda'a. Hawaasa keessatti already waan jiruufi ammallee jira ammallee gargaaraa jira tokko bal'inaan qoratamuu qaba. Gara barumsaatti gara gargaarsa ammayyaa wajjin wal qabatee immoo tokko aadaa tursiisuudha. Inni kaan immoo intervenshinii adda addaa warra abbaa faatirraa miidhamee gargaaru daa'ima barnootaan gargaaru fayyaan gargaaruuf illee bu'uura waan ta'uuf isa kanas immoo xiyyeeffatanii irratti hojjechuu waan danda'uuf akka ka'umsaa ta'uu danda'a dookumentiin Oromoon akkamitti daa'ima isaa guddisa kan jedhu kun hin jira jechuudha. Bas qorannoo garaagaraadha kan isin of harkaa qabdanii hedduu namatti tola kun kitaabaanis ta'u
gama websaayitii hawaasa bira gahaa jennee abdanna. Kanarratti namoonni isin quunnamuu barbaadan waa'ee qorannoo kanaa waa'ee muuxannoo jireenya keessanii kana qooddachuu warreen barbaadan akka isin quunnaman abdii guddaan qaba. Dhumarratti yeroon keenyas deemaatii jira. Mee waa'ee gargaarsa biyyattii kana keessatti deemaa jiru warra dhaabbilee tola ooltummaadhaaf eeyyama kennanii wal qabatee haala adeemsi biyyattii kana keessatti gargaarsi itti kennamu maal fakkaata maal ta'uu qaba kan jiru dhaamsa gabaabaa yoo qabaattan carraan isinii kennee sagantaa keenya goolabna akka carraatti fayyadamaati haala walii galaa jiru irratti. Baay'ee gaariidha. Akkuma walii galaatti aadaa wal gargaaruu hin jira. Fedhiin wal gargaaruu illee hin jira. Namni immoo gargaarsa waan dadhabaa ta'eef otoo hin taane rakkoo mudatuuf gargaarsi yaa'u dirqamadha. Karaa kan biraa immoo seeronni ittiin qaama gargaarsaa dhaaban illee hin jiru waan ta'eef namni rakkoon otoo hin mudatiin rakkoon buqqa'aa ta'uu rakkoon adda addaa otoo hin mudatiin gargaarsa kana caasaa gargaarsaa kana hawaasarraa walitti qabee qophii otoo godhee gaariidha. Otoo rakkoon tokko uumamin qophii gochuudhaaf qabeenya walitti qabuudhaan caasaa adda addaa ogummaa adda addaa walitti qabuudhaan otoo prepared ta'ee gaariidha. Kun amma maaliif gaafuma rakkoon tokko dhalatee gaafa buqqa'umsi tokko dhalatee duwwaa fiiguurraa barmaatileetu godhatee abbaan qabeenyaa ta'uu ogeessaa ta'uu qaamni adda addaa otoo dura rakkoo dhufuu danda'u rakkoo adda addaa kana fi kana goonaa karaa qabeenya keenya akkasitti walitti qabnaa karaa ogummaa immoo karaa tola ooltummaa immoo akkasitti qophoona kan jedhu kana otoo akkasitti qophaa'ee gaarii ta'a. Kanaaf immoo carraan isaa siin jira. Inni kan biraan egaa hubannoonis gaariidha. Amma gargaarsa kanarratti gargaarsi waanuma rakkataniif otoo hin taane waan namni hunduu silaa gargaarsa keessatti involvii akka godhu gargaaruunis mirga akka ta'e warra gargaaruuf immoo qaamni hunduu dirqamallee akka qabu kana akkasitti hubannoon gaariidha jechuudha. Kana dhaamsa haa ta'u. Egaa miyyoonaatti yeroo bareedaa waliin dabarsinee kabajamtoota daawwattoota Biqiltuu Miidiyaa gama saayinsiitiin yookaan immoo gama hubannoo waliigalaatiin dhimmi gargaarsaa maal fakkaata? Namni tokko nama gargaaruudhaaf yookaan immoo gama sooshaal workiitiin ogumni jiru yookaan immoo saayinsiin jiru maal fakkaata kan jedhu keessummaa keenya muuxannoo dheeraa qaban irraa waa hedduu akkasiin barattaniif keessummaa godhannee as istiidiyoo Biqiltuu Miidiyaatti affeeruudhaan isin biraan gahaati kan nuti turre. Egaa kana fakkaata ture qophiin hirphaa keenya har'aa. Hirpha jechuun egaa akkuma isin beektan waltumsu wal gargaaru waan qaban irraa waliif qoodu jireenya hawaasaa keessatti walii hirmaachuu aadaa bartee Oromoo kaleessaa isaaniitti horsiisuudha. Kanumarraan qophiin hirphaa keenya har'aa asumarratti xumura. Waan istiidiyoo keenya dhuftaniif yeroo bareedaa keenyan waliin dabarsitaniif maqaa daawwattoota keenyaan hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa. Baay'ee galatoome egaatisi. Baay'ee galatoome. Ayyee. Ulfaadhaa Allalisaa Lamuun ture ogeessi kaameraaf teeknikaa Firaa'ol Abiraamii fayyaa ta'a.